Nagaaniif araarri Waaqayyo Gooftaa isiniif haa ta'u. Dhaggeeffattoota koo har'a kutaa isa dhumaa ergaa waldoota torbanii keessaa waldaa Loodeeqiyaa ilaalla. Duraan dursa sagalee Waaqayyoo isinii dubbiseetanii gara ibsa waldaa Loodeeqiyaatti dabarraa. Akka kana jedha. Gara ergamaa waldaa Loodeeqiyaatti ergaa kana isa karaa isaa wanti hundinuu ameen jedhamu dhuga baatu isa amanamaa isa dhugaadhaaf dhugaa ba'uu isa wanti Waaqayyo uume hundinuu biraa ka'ee sanatu erge jedhii caafi. Ergichi ani hojii kee beeka. Hojii kee keessatti ati bulluqaa yookiis didalla'aa miti. Ati bulluqaa yookiis didalla'aa utuu taate in wayya ture. Ati garuu bu'aadha. Didalla'aa yookiis bulluqaa waan ati hin ta'inii fi akka nama bishaan bu'aa afaansaa keessaa tufuutti ani si tufuuf jira. Atis ani sooressa geessifadheera. Wanti ana barbaachisu hin jiru in jetta. Ati nama gadadamaa namni boo'uuf hin ta'u deegaa jaamaa qullaa ta'uu kee hin beektu. Ani immoo akka sooromtuuf warqee qulqulluu ibiddaan ilaalame qullaa taate yella'uun kee akka mul'annetti uffata adii arguu akka dandeessu qoricha ijatti naqatan anarraa akka bitattu sin gorsa. Warran jaalladhu hundumaa balleessaa isaaniitti mul'isa. Barsiisuudhaafis nan adaba. Ammas dhimmi yaada garaa kee geeddaradhu. Kunoo ani balbala dura dhaabadhee balbala nan rukuta. Namni sagalee koo dhaga'ee balbala yoo anaaf banee ani ol nan lixa. Isaa wajjinis maaddiitti nan dhiyaadha. Inni sanaa wajjin hin nyaata. Ani ofii kootii moo'ee abbaa wajjin teessoo isaarra akkuman taa'e. Inni moo anaa wajjin teessoo koo rakka taa'uuf aboo nan kennaaf. Namni gurra qabus hafuurri qulqulluun waldoota kiristaanaatiin jedhu waa dhaga'u. Ameen. Daqiiqaa tokko galateeffannu. Yaa Waaqayyo waa yeroo kana nuu kenniteef si galateeffanna galanne siif haa ta'u. Maqaan kee bara baraan haa jajamu. Sagalee jiraataa kana ati nuu ibsi. Nama si dhaggeeffatu kanatti gargaari. Gurra qalbii isaa baniif seexanniif hojiinsaa haa diigamu maqaa Yesuusiin. Ameen. Egaa waldaa Loodeeqiyaa ishee dhumaa waliin ilaalla jechuudha har'a. Waldaa ishee dhumaa waldaa Loodeeqiyaa waliin ilaalla. Jalqabaa akkuma beekamu akkuma kanaan dura jalqabnetti hiika maqaa raakaana Loodeeqiyaa inni jedhu jecha bulchiinsa uummataa yookaan immoo bulchiinsa uummataatiin biyya bultu jechuudha yookaan dimokiraasii jennu har'aati. Magaalattii keessatti namni akka barbaadetti bula jechuudha. Mirga isaaf dirqama isaa iddootti beekudha. Kanaaf bulchiinsa uummataa jedhamti hiikumti Loodeeqiyaa jedhamtu kun. Bulchiinsa waldaa Roomaa jala jirti yeroo sana. Egaa magaalaan Loodeeqiyaa maaliin beekamti? Magaalaa qabeenya guddaa qabdu magaalaa soorettiidha. Oomishaalee akka suufii gurraacha, huccuu, mana qorichaa keessumaa mana qoricha ijaatu achi jira yookaan immoo manni barumsaa ijaatti baratan barsiisanillee achi keessa akka jiru meedikaal iskuuliin waa'ee ija qoratu achi keessa jira jechuudha. Giddugala daldalaati magaalittiin. Egaa magaalittiin kuni rakkoon isheen qabdu akka magaalaatti rakkoo bishaanii qabu. Bishaanii magaalittii ga'uudhaaf kiloomeetirii 5 irraa tuubboodhaan dhufa. Kiloomeetirii 10 irraa tuubboodhaan fagoodhaan dhufa bishaan isaa tuubboo sibiilaa keessa ba'ee dhufa. Yeroo magaalittii kana ga'u bishaan kun labii ta'a, bu'aa ta'a. Yookaan bulluqaas qorraas miti labii ta'a kan namni dhuguu hin dandeenye ta'a. Kanaaf jiraattonni magaalaa Loodeeqiyaa kan isaan rakkatan waa'ee bishaaniiti. Gooftaanis immoo ati bu'aadha jedhaa waldittiidhaan. Haala waldittiin kee jirtuu fi haala magaalittii wajjin dubbata ergoota hundumaayyuu gooftaan. Kanaaf jara kanaan labiidha. Qorraa miti, ho'aa miti, labiidha. Ati bu'aadha kan ittiin jedhu beeku waa'ee bu'aa bishaaniin rakkataa jiru jirri kun. Waa'ee bishaanii irratti waa'ee bu'aa beeku waan ta'eef dhugaatiidhaaf hin ta'u bishaan biyya sana baay'ee rakkisaadha. Waldattii kana gooftaan komiidhaan ishee jalqaba. Malee waldaa tokko isheen galateeffannedha. Waldaa galata tokko illee gooftaan hin galchineef yookaan immoo waldaa komii duwwaa irratti ka'udha waldaa Loodeeqiyaa. Waaqa duratti waldaa iyyeetti jedhamtudha. Nama duratti waldaa sooretti jedhamtudha. Simirinaan nama duratti waldaa iyyeettidha. Waaqa biratti waldaa soorettiidha. Ati sooressa jedha gooftaan ishee waa tokko hin qabne sanaan.
Ishee waldaan ishee guutuu kana ishee waan baay'ee qabdu kanaan immoo ati hiyyeessa jedha deegaa jedhaan. Nama duratti sooromanii waaqa duratti yoomuu waa oolchu waaqayyo. Waldaan Eeshiyaa torban kun egaa akkuma kanaan dura ilaallee lallabaa Phaawulostu kan ergamaa Phaawulostu yeroo Efesoon waggaa 3 ture isaan hundeesse yookaan immoo Phaawulos jedhatti warra barattu dhaqee Loodeeqiyaa hundeesse hojii ergamootaa boqonnaa 19 akkas jedha waan ta'eef namoonni naannoo Efesoon jiraatan hundi isaaniiyyuu wangeela akka fudhatan dubbata sagalee waaqayyoo. Daarektii ofiisaatii yoo hundeessuu baate iyyuu namoota inni barsiisetu dhaqee hundeesse. Loodeeqiyaan immoo Efesoonitti aantii baay'ee wal biratti walirraa fagoo miti jechuudha. Waaqayyo waa'ee ofiisaatii maal jedhee beeksisa gaa waldattii kanatti isa karaasaa wanti hundumtuu ameen jedhame dhuga baatuu amanamaa isa dhugaadhaaf dhugaa ba'u dhufe. Isa waaqayyo uume hunduu biraa ka'edha jedhe. Alfaa Omeegaa isa waan hundumaa uume isa waaqayyo waan hundumaa uume isa biraa ka'e. Amala waaqummaa isaa mul'ise gooftaan dhugaa ta'uu isaatti agarsiise. Sobuun akka hin danda'amne namni qabeenya qabu namni sooressi hin sodaatama waan ta'eef namni akka argetti naasa'u. Waaqayyo biratti garuu ati qabdaa ati hin qabdu sooressa hiyyeessi hin jiru dhugaadhuma namatti manni. Kufaatii keessatti maqaa waaqayyo bira qabaan barbaadu. Kanaaf isa waan hundumtuu karaa isaa ameen jedhame sana biraa dhufe. Isa dhugaa baatu amanamaa biraa dhufe. Tokko isa sobuun hin danda'amu. Isa waan hundumtuu isa biraa ka'edhamu. Waan hundumtuu isaan kan ta'etu jedhi caafi jedha. Jalqaba waan hundumaa waan ta'eef. Akkuma Yohaannis mul'ata ergaa isaa wangeela isaa gaafa jalqabu sagaleen jalqaba ture. Sagalichi waaqayyo ture. Sagalichi waaqayyo bira ture. Ofiisa waaqayyo bira ture. Isaan hundumtuu ta'e isa malee kan ta'e hin jiru akkuma jedhu jechuudha. Isa biraa dhufe waan hundumtuu. Isa biraa dhufe. Rakkoon waldatti maali egaa? Lakkoo waldaa kanaa maali? Akkuma ammas ni dubbise waldaan kuni gadata hin qabnedha. Komiitu irra jira. Ati ho'aan jedhamtu, qorraan jedhamtu, bu'aadha. Afaan koo kiyaasituu buufan jedhaan waldatti kanaan. Rakkoo waldaa kana maanni watan tokko dhibaa'ummaa qabdi. Amantii isaaniitiif hooma tokkoon nama aan jedhu. Gatii kiristaanummaan nama kaffalsiisuu hin kaffalan. Waldaa Simirinaa wajjin wal bukkee wal qabne ilaallu jara kana gatii kiristaanummaa warri Simirinaa kaffalan sana warri kun hin kaffalan. Dhibaa'ota karaa amantii. Foon isaaniif fiigu malee lubbuu isaaniif dhimma hin qaban. Foon isaanii baay'ee dhama'u, baay'ee sooreyyii, baay'ee hojjetu karaa foonii. Karaa hafuuraa garuu zeeroodha. Bu'aadha jechuudha. Waldaa bu'aa, waldaa dhibooftu kiristaanummaaf gatii kan hin kaffalle. Fakkeessitootadha. Fakkeessitoota qabeenya qabu, qabeenyaan dhaadatu, soorummaan dhaadatu malee amantiin isaanii kan dhugaa miti. Waldaa dhaquu hin galu. Hooma tokko jijjiiramni jireenyaa hin jiru. Jijjiiramni amantii irra hin jiru jira kanarra. Fakkeessaadhaaf Yesuus gooftaadha jedhu malee waa'een gooftaa hin galleef waldaa Loodeeqiyaatiin. Waldaa baay'ee gidduu jirtudha. Utuu qorraa taate bishaan hin dhugamti. Yookaan utuu bulluqaa taate shayeedhaan dhugamti. Amma garuu labiidha. Waa'ee labii isinitti himu labiini ittiin dhiqatama. Namni shayee labiin dhugu. Yoo qorree shayeen yoo labii ta'e lafa kaa'a. Bishaan immoo yoo bulluqee nu gudama. Maal godhu ree labiidhaan ittiin dhiqatu. Qaama ittiin miila ittiin dhiqata namni labiidhaan. Akka namoonni waldaa kiristaanaatti miila dhiqatan. Maqaa Yesuus Kiristoositti akka miila axaawwatan miila ittiin dhiqatan kiristaanonni godhan kiristaanota labiidha. Yookaan hin qorranii yookaan hin ho'ani. Qorraa jechuun dhiiseera jechuudha waldaa. Dhiise amanticharraa galagale hanbiraa waaqeffataa jira jechuudha. Qorraa jechuun qorreera du'eera jechuudha. Ho'aa jechuun immoo baay'ee amantichatti jabaadha. Baay'ee bulluqaadha. Baay'ee kadhata. Baay'ee diina ta'ee jiraata. Labii jechuun garuu ilaalame. Labiini amantii dhiisuufis hin dhiisne. Itti jiraafis itti hin jiru. Hin naqaafis hin naqu. Jiraaf hin jiru. Jiraa du'aa. Labii jechuun akkasidha. Waldattiin kun. Ho'aan maali egaa? Ho'aa jechuun akkuma nama isinitti hime sagalee waaqayyootti namoota jabaatanii dhaabatanidha. Yeroo hundumaa konnekshinii hafuuraa kan qabanidha. Gooftaa wajjin hidhata kan qabanidha. Yeroo hundumaa ijji isaanii gooftaarra kan jirudha. Eekkannoodhaan kan jiraatanidha. Amantiif gatii barbaachisu kan baasanidha.
ho'aan halkan ka'anii kan kadhatan, guyyaa kan kadhatan, waldaatti kan deddeebi'an, sagalee waaqayyoo kan dubbisan, sagalichaan kan jiraatan, dhugichaan kan jiraatan isaanidha ho'aan. Qorraanoo warrarraa galagaledha. Kadhatan dhiisaniiru, sagalee waaqayyoon dubbisan dhiisaniiru, waldaan naqan dhiisaniiru, qorraa jechuun warra akkasiiti. Bakka isaan surumaa dittaachidiidha adda ba'aniiru gooftaarraa isaan qorraan. Labiin garuu hin dhaqa walda'a, hin gala. Kiristaanummaan irra jiru, fooliin Kiristoos irra hin jiru. Foolii tokkoyyuu hin qabu waa'ee Kiristoosiin. Waa'ee Kiristoosiin urgeessuu yeroo lallabu waa tokkotu na dhibaa. Fooliin Kiristoos foolii urgaa'aadha. Isa lammaffaa Qorontoos 2:15 akka jedhu nuyi foolii Kiristoos isa waaqayyootti urgaa'uudha jedha. Fooliin seexanaa immoo xuraawaadha. Hafuurota xuraa'oo jennee waamna waan ta'eef. Evil spiriitii kana hafuurota xuraa'oo nama xureessu xuraa'oodha. Namni akkamitti labii ta'are? Namni labii ta'u foolii urgaa'aa foolii Kiristoos persentii 50 qaba. Foolii seexanaa immoo dhaqee persentii 50 yoo ofitti dabale. Haa persentii 50 karaa mirgaan kun dukkana, karaa bitaan kun ifa yoo ta'e, jarri kun lamaan yoo itti dabalaman miiksidii yoo ta'an daayiluutii wal godhu yookaan immoo hin baabsa'oota jennu jechuudha. Asiidii beezisa jennu jechuudha. Hin baabsa'oota asiidii beeziin. Asiidiin hin gubaa, inni sun immoo cabbaadha. Walitti yeroo dalbalu waliin baafta yookaan immoo wal balleessa foolii walii. Xaanxaadhaan badase jedhuun herreega irratti. Argite fooliin Kiristoosii fooliin seexanaa wal balleesseetu namichi maal ta'a? Daayiluutii ta'a. Fakkeenya gara biraa isinii kenna. Harree pilaas fardi gaangee dhalu. Harreen gaangee faana ooleetu farda faana oolee gaangee dhasha. Gaangeen harreen fakkaatu. Gaangeen fardan fakkaatu. Gaangeen gidduudha. Lummuxxii. Kiristaanummaa akkasiiti warri kawlolii Loodiqiyaa jechuudha. Seexanas persentii 50 fudhataniiru. Yesuusiin persentii 50 qabu. Waliin baabsesse, wal balleesse, bakka qorraas ho'aas hin jedhamanii muluuluun fayyaan ta'an jechuudha. Argitanii waldatti kan waldaa Loodiqiyaa, waldaa Komplizaanti Chirchii yookaan immoo waldaa Kerleesii, waldaa bu'aa, waldaa labii ishee jennu jechuudha. Labii. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaa waldaan Loodiqiyaa kun jireenya barbaadu gatii jireenyaaf kaffalamu garuu hin baasani. Hafuuraan jabaachuu barbaadu kadhachuu garuu hin barbaadan. Sagalee Waaqayyoo beekuu barbaadu macaafa dubbisuu hin barbaadan. Dhaloota bara keenyaa wajjin wal fakkaatu. Jireenya barbaadna gatii jireenya nama kaffalsiisu immoo baasuu hin barbaadnu. Hafuuraan jabaachuu barbaadu amma dhaloonni. Dibata dachaa lama jedhanii iyyuu. Raajii yeroo argan dibata dachaa lama sirra jiru narraa dhufu. Dibata dachaa lama gatii dibaataa baasuu hin barbaadan. Kadhachuu hin barbaadanii, tsoomuu hin barbaadanii. Sagalee Waaqayyoo baay'ee beekuu barbaadu. Karakkaruu barbaadu sagalee Waaqayyootiin. Akka nama fuulii ta'ee tokkotti haasa'u. Achi bahanii xiksii tokko bichaa beekaniitu miidiyaatti bahanii waan baay'ee lafallafu dhaloonni baay'een. Macaafuma dubbisuu hin barbaadu. Beekamuu barbaada macaafa dubbisuu hin barbaadu. Dibata barbaada gatii dibataa kaffaluu hin barbaadu. Jireenya barbaada gatii jireenya nama baasuu barbaadu. Argitanii kiristaanummaa Loodiqiyaa akkasidha. Bu'aa. Gooftaan waldittiidhaan hiyyeessa jedhaan. Poor, no spiritual gold, no spiritual wealth. Gooftaan hiyyeessa maaliif jedha waldittiidhaan. Qabeenya lafarraa qabu gar fuuliidha isaan. Qabeenya qabu. Akkuma warra kaanii waaqa tolfamaan mormanii waan ta'eef. Gadi ba'anii maqaa Yesuusiin dubbata waan ta'eef namni isaan mormu hin jiru. Namni isaan dhiisi jedhu hin jiru. Namni isaan irratti walitti ka'is hin jiru. Mootiinis dhimma isaanii hin qabu. Ormi dhimma isaanii hin qabu. Warri Yihuudootaa warra kaan ari'atan dhimma isaanii hin qabanii. Akkuma warra Pergaamoon sana jennee fa'aa jechuudha. Akkuma walda Saardees fa'aa sana jechuudha. Namoonni tokko waliin naanii ma jiraatu bakka. Namni isaan irratti ka'u hin jiru. Harki isaan irratti ol ka'u hin jiru. Dubbiin isaan irratti dubbatamu hin jiru. Kanaafi hiyyeessa
Hiyyeessa malee spiritual wealthiin qabu. Hafuuraan yoomaniiru. Hafuurri isaanii du'aadha. Hafuurri isaanii badhaadhummaan qabu. Waldaan sibirinaa qabeenyaan qabdu. Daldala irratti cufamee jenna. Garuu hafuuraan immoo soorettiidha. Waaqeffannaa sooressadha. Hafuuraan sooromaniiru. Fooniin garuu hiyyeessa turan. Warri kun immoo faallaadha. Fooniin sooreyyiidha. Yeroo laaltan gurguddoota suufii uffatu. Manni isaanii bareedaadha. Qabeenya guddaa sochoosni waldattiin. Garuu hafuuraan hiyyeetti duutu. Hiyyeetti duutudha. Waa gargaaru Waaqayyo. Karaa biyya lafaa beekamne fooniin sooromanii hafuuraan yoomuu Waaqayyo nu haawashu. Gooftaan akka qullaadha jedheeniti. Qullaadha jedheen. Suufii gurguruun qullaadha garuu. Suufii uffatu qullaadha garuu. Qullaadha ittiin jedhe gooftaatti. Naked. No spiritual armor. Qullaa jechuun meeshaa hafuuraa tokkollee hidhatanii jiran. Meeshaa lolaasa kan Waaqayyoo Efesoon boqonnaa 6 sana hidhatanii jiran. Seexanni niyyu dhukkubsataan hin fayyu. Meeshaa lolaasa kan Waaqayyoo ofirraa waan hin qabneef qullaadha. Ayyaana keessan jiran akkuma Addaamiif Hewaan ayyaana yeroo buusan sana boqonnaa 3 irratti uumama boqonnaa 3 irratti yeroo goyoonfaman sana baala marxifatan jedha. Baala marxoo baala uffatan qullaa ta'an. Warri kunis akkasuma qullaadha. Qullaadha. Spiritual armor yookaan immoo meeshaa lolaasa kan Waaqayyoon qaban. Nama uffata gurguruun gooftaan qullaadha ittiin jedha. Baay'ee nama dhibaa. Kan biraa gooftaan akka jaamaadha jedheen. Baay'ee isin hin gargaaramu kun. Qoricha ijaa gurguru jarri. Meedikaal iskuuliin iddoo sana jiranne waa'ee ijaa akka addunyaatti isaantu qorata. Waa'ee ija isaantu beeka. Isaantu qoricha ijaa namatti gurgura. Gooftaan jaamaadha ittiin jedha. Qoricha ijaa gurguru jaamaa. Wayyoo. Jaamummaa hafuuraatti nu kun. Namaaf beeku ofiin beekan. Namaan malu ofiin falatan. Namatti gurguru ofiin qaban. Jaamaa. Jaamaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Karaa biraa jaamaa jechuun ifa keessa jiran jechuudha. Ifan qabdan jechuudha. Ifti Kiristoos. Kiristoos keessan jiran jarri. Ifa Kiristoos keessa deemaan jiran jarri. Sagalee Waaqayyoo ifa godhatanii deemaan jiran jarri. Kanaaf ifa keessa waan hin jirreef jaamaadhaa jedha. Jaamaadha bilaayindiidha jedha. Egaa waamicha qalbii diddiirannaa waldattiidhaaf deemaanne. Gooftaan waldattii kanaaf fala dhukkuba isaanii adda baasee kaa'eef akka jedheen. Akka sooromtuu fi jedheen warqee qullaa'aa narraa bitadhu jedhe. Akka sooromtuuf warqee qullaa'aa narraa bitadhu. Warqeen qullaa'aa maanni garuu. Phexros duraa boqonnaa 1:7 amantiin keessan akka warqeetti yommuu qoramu jedhe dubbata. Amantiin keessan akka qoramu Yaaqoobis hin dubbata. Amantiin keessan akka warqeetti warqee qullaa'aa narraa bitadhuun sun amantii qorumsa keessa darbedha. Amantii rakkina keessa darbe, amantii gidiraa keessa darbe qabaadhuudha. Warqee caala amantiin keenya. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf waldaa Loodiqiyaatiin gooftaan warqee qullaa'aa narraa bitadhuudhaan amantii jechuudha. Amantii isa kam? Isa qorumsa keessa darbe. Amantii isa kam? Amantii isa lola keessa darbu. Amantii isa kam? Amantii isa doorsisa keessa darbu. Amantii isa gatii gooftaadhaaf kaffalan sana. Amantii narraa bitadhu, warqee narraa bitadhu. Lammaffaa qullaa akka hin taanetti uffata adii narraa bitadhu jedhan. Waa'ee uffata adii deddeebi'ee isinii kaasaan ture. Uffanni adiin dhiiga Yesuus Kiristoosiin isa miicamedha. Jireenya qullaa'e jechuudha. Jireenya qullaa'e uffata adii uffatanii dhaabbatu jedha. Mul'ata 7 irratti gidiraa guddaa keessa warri ba'e sun uffati adadiin kennameefidha. Uffanni adiin isaanis warra dhiiga oolichaatiin miiccatanidha. Warra dhiiga oolichaatiin cubbuu isaanii miiccatan uffata adiin sitti uffisa jedha gooftaan warra qullaa ta'e sanaan. Har'ayyuu Waaqayyoo uffata adii sitti uffisuu barbaada. Qullaa kee dhoksuu barbaada Yesuus. Uffata adii sitti uffisee qullaa kee dhoksuu barbaada.
ayyaanarraa kan qullaa taate, dibatarraa kan qullaa taate, biyya lafaa kan si balleesse, ayyaana kan sirratti balleesse, dibanni kee kan sirratti bade, maqaan Yesuus kan sirratti salphate, har'ayyuu Waaqayyo uffata adii sitti uffisuu barbaada. Ayyaana isaa sitti deebisuu barbaada. Dhiiga isaatiin si miiccee nama haaraa si gochuu barbaada. Yaa nama na dhaggeeffattu carraa qabda. Carraa qabda. Har'a aduun kee jira. Har'a guyyaan sii jira. Har'a carraan sii jira. Yoo harka kee gara gooftaatti kaafte na deebisi yoo jette har'ayyuu uffata adii sii qopheesseera gooftaan Yesuus. Har'ayyuu uffata adii sitti uffisuu barbaada. Har'ayyuu nama isaa si godhachuu barbaada. Har'ayyuu deebi'ee sitti fayyadamuu barbaada. Abdiin kutatiin tasuma yeroo qabda. Abdii qabda. Guyyaa qabda. Sagaleen sii dhufeera. Sagaleen lafaa si kaasu. Sagaleen nama si godhu. Deebi'i kan siin jedhaa jiru sagaleen Waaqayyo. Ilaa kunoo sin deebisa, sittan deebi'a, ayyaana koon sitti deebisa, uffata adii sitti nuffisa, siin jedha gooftaan. Waaqayyo gooftaan si haa gargaaru. Sadaffaa gooftaan akka jedhe arguu akka dandeessutti qoricha ijatti naqatan narraa bitadhu jedhe. Arguu akka dandeessutti qoricha gurgurta miti kan fooni, kan kee foon fayyisa, ani garuu hafuuran fayyisa jedhe. Qorichi ijaa isaan gurguran dhukkuba ijaarraa nama fayyisa foonirraa. Kan gooftaan ittiin jedhu immoo jaamummaa hafuuraati. Kanaaf qoricha ijaa narraa bitadhu. Qorichi ijaa. Maalni qorichi ijaa? Inni gooftaan narraa bitadhu jedhu. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 14:27 Yoonaataan ergan damma afaaniin qabee ijji koo ife jedhe. Ergan afaaniin damma kana qabee ijji koo ife jedhe. Ilaalaa. Beela keessa jiru yeroo sana. Ammas darbaa ilaala. Hisqeel boqonnaa 3. Sagalee Waaqayyoo nan nyaadhe innis akka dammaatti natti mi'aaye jedha Hisqeel. Maanni dammi ija namaa kan banu kun inni ija isaa ibsa Yoonaataan dammisummaan inni Hisqeel damma akka dammaa natti mi'aaye jedhu kun maanni sagaleedha. Sagalee koo sagalee Waaqayyoo arguu akka dandeessutti qoricha narraa bitadhu. Sagalee kooti jechuudha. Qorichi sagalee kooti. Qorichi dubbii kooti. Dubbiin kee jedha Daawit immoo ammas miilla kootiif ibsaadha. Daandii koo irratti in ifaa jedha. Faarsaa Daawit 19:5 dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha. Daandii koo irratti in ifa. Dubbiin Waaqayyo akka dammaatti ija namaa ibsa, ija namaa bana. Akka jedhe gooftaan waldittiidhaan balbala dura dhaabadheen jira. Anis balbala nan rukuta. Namni yoonaa bana ittan ol lixa wajjinan irbaata nyaadha. Waldittiidhaan. Maanni gooftaan balbala dura dhaabadheen jira kan jedhu. Balballi maalidhaa? Isinii mana qulqullummaa Waaqayyooti. Namni isa duraa Qorontos 3:16. Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan hin beektaniire. Hafuurri Waaqayyoo isin keessa jira. Amma garuu waldaa Laodiqiyaatiin balbalan jira jedhe gooftaan. Balbalan dhaabadhee jira. Immeejii tokko isinii kaasa sammuu keessan keessatti waa kaafadhaa. Abbaan manaa mana jira. Haati warraa manaa gadi baafte. Abbaan warraa sun garuu deemee irraa fagaachuu jibbeetu balbala dhaabatee deebi'ee maaloo naa bane jedhee kadhata. Haati warraa waldaa kiristaanaati. Abbaan manaa waldaa kiristaanaa Yesuus Kiristoos. Amma abbaa manaatu gadi ba'e. Yesuustu waldaadhaa gadi ba'e. Achi deemee gattee deemuuf immoo abdii kutate. Dhaabatee balbala dura immoo qosa dhaabatee naa banaa jedhe. Abbaatu naa banaa jedha. Abbaa manaatu naa banaa jedha. Ijoollee koo naa banaa. Haadha warraa naa badee jedhaan. Waldaan Loodeeqiyaa dhiibdee Yesuusiin gadi baafteetti balbala duratti. Waldaa Sheekiyaa dhiibdee baafte. Yesuus immoo abdii kutatee dhiisee deemuudhaaf. Abdii kutatee dhiisee deemuudhaaf. Garaan isa jibbeennaan dhaabatee ammayyuu balbala rukuta. Balbala rukutaa jira naa banii. Irbaatan si wajjin nyaadhaa naa banii. Warri Yesuusiin balbala keessanii dhiibdanii baaftan, laphee keessanii dhiibdanii baaftan, mana keessanii dhiibdanii baaftan, waldaa keessanii dhiibdanii baaftan maaloo gooftaan har'ayyuu naa banaa isiniin jedha. Balbala laphee kee naa banii nan lixa deebi'een gala. Mana koo duriittan gala laphee kee seen seena. Mana keen seena nagaan sii kenna si wajjin irbaatan nyaadha jedha. Irbaata jechuun isa galgalaati. Irbaata jechuun isa wajjin bulan oolanii wajjin bulan sanadha. Irbaanni isa galgalaatila isa mana galgala. Irbaatan wajjin nyaadha jechuun ani hin sokkuudha. Si wajjinan ta'a, si wajjinan bula, si wajjinan jiraadha. Gooftaa waldittii kadhata. Naabanii
irbaata si wajjin nyaadhaa jedhaan. Maaloo balbala laphee kee naa baneedhaan. Maaloo naa baneedhaan waldaa Doodiqiyaati. Nu haa gargaaru Waaqayyo. Nu haa gargaaru Waaqayyo. Waldittiin gooftaa dhiibdee gadi baaftee. Dhiibdee gadi baaftee. Abdii moo'ichaa gooftaa waadaa galeef gaalakkeedha. Inni mo'uedha yoo na deebiste, yoo laphee keetti na deebiste, yoo mana keetti na deebiste, yoo jireenya keetti na deebiste. Inni mo'uu anaa wajjin teessoo koorra taa'a jedha. Akkuman teessoo irra taa'e. Inni mo'u anaa wajjin teessoo irra taa'a gaafa dhuma. Anaa wajjin barcuma irra taa'a gaafa dhuma. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 garaan keessan hin raafamin anatti amana. Abbaa kootti isa mana. Mana abbaa koo keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Ani immoo nan dhaqa. Dhaqeen iddoo isinii qopheessa. Iddoon jiraadhu akka jiraattaniif dhufeetan gara kootti immoo isin fudhadha jedhee gooftaan. Deebi'ee dhufeen isin fudhadha. Deebi'ee dhufe gara abbaattan isin fudhadha jedhee gooftaan. Argitaniittu gooftaan deebi'ee hin dhufa. Teessoo dhaqeen iddoo isinii qopheessa. Teessuman qopheessa. Waldittii kanaan yoo moote anaa wajjin teessoo irra teessaa jedhaan. Na wajjin galtaa. Iddoon sii kenna. Barcuman sii kenna. Na wajjin jiraattaa jedha gooftaan. Maqaan isaa haa eebbifamu. Waaqayyo nu haa gargaaru saba koo. Bara baraan isa duukaa moonee isa duukaa jiraachuudhaan waa dandeessisu Waaqayyo. Ergaanan waloota torbanii irratti si barsiisaa ture yoo si toleera ta'e sabiskiraayib godhi. Sheer namoota biraadhaaf irraa baradhu, barreeffadhu, namoota barsiisi. Waaqayyo gooftaan hamma dhumaatti nu haa gargaaru. Yaa gooftaa galanni siif haa ta'u. Waan nu dhageesseef si haa galatu. Yaa Waaqayyo nama si dhaggeeffate kana. Nama yaa Waaqa lallaba kana dhaggeeffate kana. Nama barsiisa kana dhaggeeffate kana. Maqaa Yesuus Kiristoosiin haala inni jiru keessaa butii baasi. Haala rakkisaa inni jiru keessaa qabii baasi. Rakkina inni jiru keessaa qabii baasi. Qoraatti gidduudhaa qabii baasi. Rakkina hamaa gidduudhaa qabii baasi. Mootummaa keef nama kana qopheessi. Mootummaa bara baraa nama kana qopheessi. Mootummaa keessa waaqarraatii qopheessi. Nama kanaaf iddoo laadhu. Nama kanaaf teessuma laadhu. Nama kana moosisi. Nama kana harka qabi. Biyya lafaas hamaa kanaa jalaa baasi. Seexanas hamaa jalaa baasi. Maqaa Yesuusiin gargaaramu. Maqaa Yesuusiin gargaaramu. Hidhaan nama kanarraa haciccitu. Wanjoon nama kanarraa hacaccabu. Xaaxaan nama kanarraa hiikamu. Maqaa Yesuusiin hiikamu. Maqaa Yesuusiin hiikamu. Waan nama kana gargaartee ulfaadhu. Maqaa Yesuus gooftaatiin. Ameen. Ulfaadhaa eebbifamaa.